isin anjad fudhatun ana fudhatu dhabunan lakin jarri kun maalif nu waliin du'a hakamuu dhabaniif irratti duulanii ammallee immoo kalidheen gadda nu eeyyaman karaa isaan sodaanne Kamal Abdallah ajjeefamuu qaba saqqalamuu qaba areeda fi mataan isaa gogaa irraa haadamuu qaba gareen jetteen irratti duultu shari'a dabbaa kiyyaa miti obboleessummaa akkuma isinii maqaa amantiitti wal kabajnu na kabajanii isaan kabaju akkasiin na hubadha goo akka gareen finxaaleeyyiin tun na jeefte isin salaata al-gaa'ibii na salaachisa akkuma dura na bira dalagooti dura dhaabbatoo don taane namummaa kiyya miidhamaan kun sirrii miti karaa malee ajjeefamaa jira karaa malee gubataa jira jechuu naa mormitan malee dalagooti sirrii jettanii akka naa mormine ni beek anillee saniif maqaa isinii waam dalagooti irratti na deeggaran hin jedhu miidhamaaf na bira dhaabbatan balleesse badiin tiyatun yaa badii taatu humnaan ala wareegamuun qabu ajjeefamuun qabudha jarri kuwanni jedhan kanuma jechuu barbaada ulfaadhu nagalchuu keetti fayyaa ta'a. Abu Samradin narku Najib me dikko isi obboleettitiya dhiifama naa godhanii Shee Abuu Yahyaalleen as keessa jiranii dhaga'aa jiran na fakkaatti obboleessa kiyyaan Shee Kamaaliin yoo ka dhaga'aa jiraatan taate wanti dogongorri fedhe yoo ka jiraatu taate gatiin lubbuun namaa takka ittiin baatunillee shari'aan rabbii lafa kaahetiniin jira wanti ati dalayde amantiin ala tahuun beekamaadha tahee mootu gorsa obboleeyyan kee hangafoota Abuu Yahyaan akkasuma Sheeynillee Sheeriyaadillee si gorsaa jiran gorsa isaanirra tarkaanfachuun keetillee dogongora ta'uu ofirrattuu murteessaa jirta akka nama tokkotti garuu ani ammallee irra deebi'ee wantan siidhaamu wanti ati irratti ajjeefamtee murtiin sirratti dabarsamu akka garee yoo tahe malee akka amantaatitti ani ajjeefamuu qabaa ka jedhee namarratti murteessu hukmii sanin argine garuu immoo warroonni waan akkasii godhanillee amantaa kamtu suuraa ilma namaa tokko gaggaragalchaa jedhee ajajame fakkeenya yoo fudhanne namni tokko yakka yoo dalage suuraa nama tokko gaggaragalchuun namnummaan suuraa san gaggaragalchee ilma namaa daawaa irratti godhu sun mataan isaa shayxaana jala deeme falaa yugayyirunna khalqallaahi gaafa rabbi jedhu maal jechuudha ani dogongora ati qabaatte taanan Shee Kamaal dhibban dhibbasitti ammallee dogongora dhibban dhibbatti qabda dogongora sanirraa hin deebi'u yoo jette fedhii kee jala deemte malee waan shari'aati miti wanta siin jedhe sunillee dogongora dhugaa ka rabbii fi rasuulli ani murtii sitti kennu wanti ani irra dhaabadhee murtii sitti kennu suni murtii rabbii fi rasuulli murteessan yoo taate dogongora dhibban dhibbatti fudhattee irraa deebi'uu qabda irraa hin deebine taanan ati fedhii lubbuu keetii jala deemti sadarkaa mana biroo keessa seenta jechaa taya garuu dogongora tokkoof nama haa ajjeefamuu haa fannifamuu akkas haa tayuu namni waan san namarratti murteessu kuni abbaa murtii kamii taheeti sila abbaa murtii waliigala addunyaa islaamummaa dhaabate taheeti moo firqaa wahii taheeti isa waan isaan hangalle gaafin atasitti sheekotaan dubbattellee osoo adeemsa gorsa sheekotaa fudhattee dubbiin kun marti hin ga'u ammaan achiif jecha sheekaa jecha Shee Abuu Yahyaa jecha Sheeriyaadillee jecha kiyyallee gaayaa siin hiriyaa yoo tahillee karaa malee yoo jiraat يمني أبو يحيى في شيريات مهيمني أجيف نجدني كجد مكانه إنه تقان تو يو تقاته مهجس أجده جنة هيا مسلمين قونه بني آدم نوتي كجنة نوتي ريشين وريدين كم نو بدي دلقين جنة نوتي أكنا بتقوتي حياة تجروك إن أوفتاجد أكنا من ولين جلاته كنا ما قال ولين بفه ولين قرتة ريشين قدّا قبضت ولين كم
nuti gartee egasii immoo badii kanarra isan qarqaarree of jalatti hin qabannee ka jenne malee akka feetan godhuu qabdanii ajjeesuu qabdanii jennee wahiitu waan akkasii irratti illee murteessine kana shee Abu Mus'ab illee bada shee Kamaal illee beekuu qabani shee Riyaad illee wonjin ani shee Riyaad ana ani Abu Sabaraddin isa Abu Sabaraddin ana Abu eenyu jedhama kan maqaan kuni isaan anaan isaani argitanii maaliif namni oma fedhe yoo tahe walumaa galatti dubbii hunda isaa dhiisa ka akkas isiniin jedhullee dhiisa biraa gala jarana namni haasawa barate jedhan arsiin mammaattee namni haasawa barate bishaan alasha jedhan dhiisa kanama ajjeesullee namni nama ajjeesun jiru alaikum salaam turakaatu Kamaali hunda keessatti dhiifama bu'aa dhaabbadhu siin qaba waa'ee kanaan akkanas maqaa rabbiitiin qabamnee jiran fakkaata dubbatani hin qabin namni rakkoo kan akkanatti tartiibessee yuusii hibeeyte anin dhagaa bakka hojii jira ati irraa qabda nami maaltu nama onnaqee Kamaaliin baabaa kiyya ati harka keessaa qabda namni guddaan badii dalagee akkamiin na ergaa Abu Sabraddiin gidee nama intarvii gootu viidiyoon kee waraabamee lafa jira kunoo isaan illee irraa Abbo agenda kana nurraa cufa Abu Yaya agenda kana nurraa cufa nu kajenne agenda biraatiif kanarra dhaabbatanii fayyadamanii miidhaga kan dubbataa habiibii kiyya wanni ati goote keerii fakkaatee garuu sharrii ta'ee dhufaa jira haqiiqa baddu kana dubbatu Sheekh Kamaal lageessani isaa dubbatu rabbii jedhaati na caqasame inni kalqabe kunoo isheen illee irraa qulqullaa'e Abu Yaayaan irraa qulqullaa'e Abu Nuureen bii jara hin dhaggeeffne jarri illee booyanii jedhan ani hin dhaggeeffanne irraa qulqulloofne dhukkee irraa kaasaa nuun jedhan jedhe kunoo gareen akkasiin dhiichisaa jira jechuu isinii gala mee waan kana buutu Abu Yaayaan akkasii kana durallee hedduullee walitti illee baaneen dubbanne har'a rabbi walitti nu fide waan sii dubbadhu takka sii dubbadhan haaluma ummanni sirraa haasa'u kanatti dhiisumaa dadhabde maa morka deemta bakka namni sii kaa'umaa dhabamta tokkoffaa kana sheekatti kumadha ummanni bakka naa qaba ummanni kun natti roorrisaa sadarkaa wahii ummanni naa kenne bakka wahii ummanni naa kaahee bakka ummanni na kaahate sanii ani dhabame jechuu ofitti maa beekuu dhabdanii asuma garagaltanii namaan loltan isin Ustaaz Edis qoy Ustaaz lahza Abu Yaasir Abu Sabraddiin nadhiisa ani ar'a malee Sheekh Kamaal wajjin hin dubbanne ar'a hin dubbadhata jirtu yaa Ustaaz Edis mee wajjin nadhiisa Abu Sabraddiin yookaan mana kanaa gadi yaana Abu Sabraddiin asabara amri qabate Sheekh Kamaal lagaa isin akkaataa namni isin gaafateen deebii akka nama silaa bilchinna sammuu qabu tokkotti deebii namaa kenna tokkoffa hawaasummaan isinitti duulu kun osoo isin nama mutlaqa nama gadhiifamaa nama lugaama hin qabne nama tartiiba hin qabne taate daddaa isin irraa hin qabu namni siimaa keessan isin laalaniit haala keessan isin laalaniit asii achi namni kun nama diinaati nama namni itti dhamuu qabu jechaaf namni marti isinitti duulee isiniin lola isinummaa wanti hawaasni kun natti duuluuf bakka naa qaban hawaasni kun sadarkaa wahii barcuma wahii gubbaa na kaayan barcuma san gubbaa ani bu'ee bakka malle dhaabadhe jechuu ofitti murteessitanii dogongora irraa maa deebi'uu dhabdan dogongora kana ofitti murteessitanii maa deebi'uu dhabdanii dubbii akka bukootti maa ooftan isin hayyuu namaati isin jedhee namni isin lolaa jira tunuma maa dhabdan isin Ele dubbachuu barbaanne halo sagaleen hin jiru ani dhagaan jiru Kamaal Khalillee kanatti hubatee natti fakkaata garuu Sheekh Riyaad rabbiin nu qabee jira akka waan kana hin dubbanne waan kanarraa gastii mana tokkollee akka hin seenne Abu Yahyaan anaan dabalatee namoota hundaahu rabbiin nu qabee jira akka waan takkaallee hin dubbanne Khalee ammoo hawaasaatu Sheekha keenya Sheekh Riyaadiin Abu Yahyaan illee akka maritti hubatanii isa arrabsaa jiran sheekha namni gaafa Sheekh Riyaad tuqe callisuu hin danda'u waan akka Abu Sabraddiinitti maaliif tuqamanii maaliif arrabsamanii jechuudhaafin komii gartee hawaasni gartee gastii jalatti dhufanii waa'ee sanirraa dubbataa turan osoo isheen jiranii achitti haasawaa turan irraa hin lakkii isaan wajjin hin jiranii waan kana keessa hin jiranii jee dubbadhe isheenillee akkasitti dubbate malee waa'ee Assalamu alaikum.
وعليكم السلام دابا وعليكم أستاذ. السلام ورحمة الله. waa'ee kamaalirraa namni tokkolleen akka hin haasofne isallee akka gaggara hin jirtu. Mee nurraa dhaabbadhu uummata jettee dhaban kee kanan dhaabeddu nurraa yaaqi dhaabbadhu. لا أنيس جاد ما كان كنا يلا تفور أبشر تفور. Namuma isaa arrabsu mee namnuma kamtu isaa ajjeese namni isanii ajjeesne jiru sanuu ni ilaallamee nuti akka bartana bara. Eenyutu isaa ajjeese shari'aan ajjeesaa jette hin jirtu waa'ee isaatu hin dubbatinaa hin tuqinaa jennetti irra waliigallee dhiifne inni nu aaruun qabu bara osoo beekee isaaf dubbataa jirra garuu osoo beekee akka namni takka isatti hin dubbanne akka namni takka wanni hin jennu wallaahi summa wallaahi kamaali nuufillee beeyne nuufillee beekuu osoo baatee dhuma silaa dhiise irra wayyaadha akka abu suuraa diin taanaa naanaa koo tokko garuu immoo waa'ee kanaa keessaa akka hin dubbanne maqaa rabbiitiin qabamnee jirra bilaashuma zanni illee nutti hin badini waa'ee ibnummaan waa'ee kanaa naasawin innummaanu maa mataa ifa uwwisa maa mataa ifa risa eenyu waa'ee Ayyeen dhaabannee jira nuti Abu Sabraddiin kenna murtii isin murteeffattanillee biran jiru anis kunoo har'arraa isin jala jiran. Dhaabbadhee jiran amma kunoo asirraa gabboo anuun jettan malee dubbii waan kana nurraa dhaabaa yookiin du'aayii nuu godhaa yookiin sagantaa biraatitti nuun seena Abuu Yaahiyaalleen deemanii jiran Sheriyaadillee deemanii jiran eega heera murteeffattanii bira dabarta waan kanaa hin dubbatinaa jettanii hin dubbannu dhaabbadhee jiran har'a Sheekh Kamaal walitti haasa'uun kiyyallee. Ani la ustaad dhiifama naa godhi Abu Yahyaadhaan gastirra seenee waa'ee kana akka hin haasofnu agarraan man jala seenee dhufe malee waan wallaahi an Abu Yahyaan na beeka nin beeka Abu Yahyaan Abu Sabraddiin dongorra jiree waan anji haanaa himoo barbaade Sheriyaadillee natti himu yoon Kamaalitti illee roorti yoon Kamaal Dubaayillee jecha hama maqaa isaa kaasi garuu ani Sheekh Kamaalinuu hin tuqinaa jeenee jira nam tokkolleen Sheekh Kamaalin arrabsuus gaggaragalchuus waajawuunis nam tokkolleen hin danda'u balleessu rabbi itti gaafata dhiisaa jeenee jira. Garuu immoo namni dogongoraan gartee Abu Yahyaa fi Sheekh Riyaadillee mee hayyee anaaf Abu Yahyaallee akka fedhanaa jan anallee Abu Yahyaallee haa dubbatan haa tuqan hayyee Sheekh Riyaadiin garuu tuquunillee sirrii miti. Aalima guddaa kan nu keessatti arrabsuu xiqqeessuu sirrii miti jennee akka tokkoon keenya hin dubbanne rabbii guyyaa qiyaamaa isin qabe jee shayini nu dabarfata. An akka Abu Yahyaan hin haasofne dhufe malee waan biraatiif himu. Ani dhaabbadhee jiran dubbadhu waan kanaatitti abbaan sammuu ofii ilaalee beekuu qaba. Ummanni haasa'u hayyee. Sagaleen yeroo takka dhiifama ta'a. Eda nama dhibba jaarratti suuraan Abu Yahyaatii fi dhiifama wajjin yeroo takkame gaggara galame irraa haasa'amaa jira. Mana mootii waloo jiretti nama dhibba jaarratti suuraa namoota. Suuraa Abu Yahyaatii fi Sheriyaadii hidhame sanitti isin argitu. Guguraan Abu Yahyaa dhiifama maayikii qabadha yeroo takka dhiifama mee carraa yeroo takka walii kenninu gaa. Please, anamma kuman TikTok gaseeneen arge maal yeroo hunda jentuma boodiin nama barsiisa faman shaafal yuumin waman shaafal yayyakfur bakka ka fedhe haa kafaru ka fedhe haa amanu dhiisa amma waa'ee kana irraa baya waa'ee nama kanaatis dhiisaan dubbattinaadha teenyaa'u nafsiyyaa teenya of qabuu dadhabne nuti waa'ee namaatiin raasa'u caalaa rabbi diin irratti sabaata nuu kan jennee nuti rabbi of haa kadhannu wanni nuti jirru maali istiqaamaa kadhachuudha yaa rabbi diin irraa nu hin jallisin diin ofuma lubbuma teenya tan uume haa kadhannu isaaniif iddoo eeganu geellaa dhiisaa gee waa'ee kanarra yerooma hunda ajanduma kana anamma kuman TikTok markaza quraanaa keessaa beenaa dhufeen argeen haya amma bakka beerooti namni hayyuu keenya abbaa keenya saniif rahmata kadhataa jira rabbi jannata kenneef garii gartee maal jechaa jijirraa maal jettaniin Allahumma salli abbaa keenya Dr. Ali Birraa kana kadiyoo kana mee unoo daandii jettanii maqaa isaatiin banaa jirtanii markaza tokko maqaa isaatii banuu qabdan akkasuma wajjin waan kana hundarratti kana irratti haasa'umma wanta jetta malee waa'ee inuu wagga kanarra walaa Sheriyaadii tokko tuqoo hin qabdan piliis bakka dhiisa nama tokko anamma wallaahi lazim nin dubbadhaa dhiiroo waan naa godhu ofuma tiyyatanaa'u anummaan kunuu akkamii ofumaan madaalacha deebi ana diin irra nu hin jiraay waa'ee namaati dhiisaa haasa'u irraa dhiisaa ganaa wulii as bood hin dubbatinaadhaa wanin isinii dhaamu kanuman isinin jaa bakka rabbi jannataan nu akennu
oromoo teenyaaf rabbi sabri haa kennuu fi akkasuma hunda keessanuufu rabbi subhaanahu wa ta'ala sabri rabbi isin haa kennu kan kiristaanaa kan muslimaa nama jabaa hayyuu jabaat isinirraa fuula rabbi deeme lubbuun hundinuu hadhaa du'aa dhadhamtuudha rabbi jannataan isa haa gammachiisu rabbi jannataan isa haa gammachiisu kanarratti haa deebinu amma ajandaa kawaa kanarratti haa deebinu ulamaa nam tokkotti isin tukna anamma abu sheek Kamaaluu amma isin baantan san ofiifuu deematan dhiifama gaafadhaawan an dilii isaa rabbi kan gaafatu hangan isatti isa duubaay dubbadhes dhiifumaan gaafadhaa maaliif abbaan fedhe amanu abbaan fedhe haa gartee maal jettan abbaan fedhe haa kafaru waan wanta isin naqu hin qabu yellaa dhiisa waa'ee yeruma hunda waa'ee kanaa hin naasawina kana yoonan dogongora dhiifama taadha amma gara du'aayii fa'a gara dhaamsaa fa'a gara lubbuu teenyaa fa'a walii haa dhaamnu mee lubbuma xiyyatanatu amma osoonii fi asirraa wal arrabsinu osoonii fi gandummaa wal qoonu osoonii fi gaggagartee waan kana wal qoonu alaamaan qiyaamaa nu irratti ta'u deemu mee ofuma teenya tanaa of du'aayii ofitti haa goonu mataan keenya nuti sammuu nu hin qabu rabbii sunu nu sodaadha maaloo maal taatan deema namni asirraa yeroo hunda waa'ee namaa haasa'u nama dalagaa hin qabne nama diinii nama barsiisaa hin jirre deemaa diinii nama barsiisaa yookaan ofiifis baradha ofii hawaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأن تكو كجتشو برباد يعني ربين إيمانا وهاكنو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي إيمانا وهاكنو تقوى ربي وهاكنو حيوك جالة ما في وجماع كنور دبرا ربين كانني فردوسات ربي وهاكم مجيسو. وكليان كي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أكي جو ربي كينا شفتي وانت روحا قبدود أنا نمتجي مولانا نمرتي كنادو أنا نموتينا يبانوس لافنوس حقا فين بينوس والله دو أنا نموتين حتى دعاتنا والله نمني مرتين بيك علين ولا لالين لا فالين جبالين كل إنما سر جرو إنما ربي كان كل من عليها فان وانت روها قبضو تنهن ديسي نبا متي يا ربي فول ربي كنا ملي يا أيها الأخ والأخوات مال دلق النجر مال وجه النجر مال دبر فالنجر لبوت الناف ولتنظر نفس ما قدمت لغد ربي كان منجد لبون حلال توامر في دور فت ربي منجد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب سينكفت سيك إنغارين صدى ربي كينات ربي منجد مال سينكفني أسر رادي ماجر مال دلغني أسر رادي ماجر لا bu'aan nuti gartee egasii buufannee asirraa deemaa jirru maalii of laalaa of keessa garagalaa maal dalage jedhaa eennuun gartee egasii immoo qur'aana aayaata takka barsiisee asirraa deeme eennuun faatiha barsiisee attahiyaata barsiisee asirraa deeme eennuun gartee egasii immoo amantii tana dhugaadhaan itti himee rabbinarraa jaalatee haalaa obboleeyyan kiyya يا أخي يا ميلا لا لبوك يسنكن جالنا لبون توني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يا رب بريسا برغنما كنوان اتبان بين أكيد تقول بين وما تدري نفس بأي أرض تموت لبون هم بيت تجا وان غرتي بكيت تدوتم بيت تجا نتين ضعيف واتك هندندين كم مهدي بآتي يا أيها الأخ والأخوات نؤنا داتا نغرتي وصوبوك هدي جبوتي والله بالله إمما نفكي ساجي الساول وصوكولي نورانتي لكان لفجتون دندن وصوب اسماري نورانتي لفجتون دندن نتو
أكنا مقوى في دندتي كبوه قد إيه كان الدنيا كان رد متى دابا ما يا أخي سبحان الله يا أخي يا أخي خونوا عباد الله يا أخي لك أكنا انتانو أكنا انتينا قند آخرة ديمو هنا قند قرتي في الرنجير دقوه هنا جران قند قرتي إقسي نم بين دقوه هنا تجرى يا ربين كينا رحمة نوقل ملي يا ربين تولا نتي أولي ملي قند أجائبه هن قند فرافريون انجر صداتين انجر صدان انجر قند ألي برادة كينا قوه هنا قند كونو آلمان كينا كاكا قرتي إقسيمو شادم تولا فادكن أجسن قمدا فادكن غندا غرتي إيجا سيمو دكتور عبد الشكور فادكن غندا غرتي إيجا سي علي آدم فادكن دكوه النبرا غندا ورد ججبان دكي علماني وغردان دكي دكوهن غندا هاتي تينا دكي دكوهن دكي دكوهن غندا أبان كينا دكي دكوهن جران غندا كاكايوتا في أبابيون كينا دكان دكوهن مالين دكو هنان غافي كيسا هندا سنتي هاتو مي مالين دكا جرا دكون كي هين اولو غند قبري كان ديمون كي هين اولو مالين دكا مال وجد دكا مال دلغت دكا مي اوف كيسا ديبي اوف لالا مي اوف ديبي اوف يا اكي مي انوان سنين جدو كيسا نتو استغفار الرابا فغاتي برا وسو استغفار هدوم ميسنه همتو غرغرا افان كين كيسا لمبات وسو عدد ما تركان في تكدم مي والله بالله جنان مي عدد ما تركان في تكدم تنين مي استغفر الله جدا استغفر الله واتوب اليه جدا يا اخي مي ربي جدا مي ربي نسين قبي مي عادا وان استغفارا كان قد مي استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه جدا مي بدا جنان أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جرام بدجرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جرام بدجرا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جرام بدجرا سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أكره جد أبدا ديرو سبحانه وتعالى ما كان جدّو هدّو ميسا لفيلتي يهو والله همتو دبتني هدولتني برا والله ربي سنتي سغرتي غسي همتو غرغرا إرّا والله غرتي همتو غرغرا إرّا سنتي تسواد فيك يا أرجع برا وسوان غرتي تدم نكبين نكتهو تاتي وسوبك دكو بين غرتي غسي موتو دكو هنو كنا غرتي بين نتاتي والله قياتك نمرن الجنة والله قياتك وأنا ما ناسهن والله بالله تالله ما تري الرافتي سبرا شيطانا إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا شيطان عدوي كيسني عدوي تاسف أن جل مولى سبحانه وتعالى برا استغفارة الرافة ما أكغرتي فرد غرتي كسيم موت يومر ما إرام الكني أكفين ديمنا برا جرن أكفين دكنا برا جرنا غرتي ربين قويا قيامات لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إنه في جبين قويا ربين كأن جرت رفوه دابة جرنا سبحانه وتعالى أفكم بيسا جبين نمر رابوا أنا كانت دبتا كانت تغرتي كسيم موت يو سبحانه وتعالى نمجد إسيسان نمر رابوا قويا نمجد إسوتو يدف جرنا قويا غرتي كجبين نكبهن إساني جبين إساني الرافور ربين هركنا مات إسان دي بسترفوه دا سبحانه وتعالى أكمين إلا التنين أرقتني جرنا بكا كنان نتسولي غرتي مي اتقادنا كبا بكا كنان أوران الرسا كمي مي اتنا الرقاتي كبا سوني قويا كمي قويا أكهر غرتي أبوليس كينا أبان كينا جالتمان ورمو إلمان ورمو كإلمان كيا جد ربي إلما يسد أوغد كناف ربي والله اللي برا كناف ربي كينا دقني برا ربي نندقتنا جرن أكسيتين ديمنا أكيد ديما جلو كون أكيد تغرتي كسيمو أكون فين دبنو بك فين توان فين دبنو كوني سرين تو ربي كينا بلا تجيب بمان يا أخي أخلاق غاري عمل غاري نمرة على كناف حاسوا اللي سنتي ديرت ربي سبحانه وتعالى دندتي كابو أكا غرتي كسيمو هدايا سنيكن وإما ينزغنك الشيء وإما ينزغنك
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله يا أخي أكا إسنين دقني دقان كو الشيطان أبرا دقون شيطان أكا إسنين دقن فاستعذ بالله ما قنفت ربي كيتت ما قنفتو يا أخي ربي كيتت رتي قرتي إيقا سيمو ما قنفنا إذا قرتي إيقا سيمو سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون جاب الربين كيف والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون جيب ربين كينا دبتي آتا كيسد ورما مؤمن توتا كنان وتوبوا إلى الله مرتمان كيسنو توبة ديبيع مرما كيسني كما ربي كيسني أيها المؤمنون قافا كان مؤمن توتا مان جلاب الرب أنو ما سئين جلاب الرب أنو ما سئي قرتي قسيمو أي بينا ما قرتي هردوفنو أي بينا ما فانا ديمنون جاب الرب سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون هين أكا قرتي هفلتني هنون جا ربين كينا سبحانه وتعالى أيادا هدو ربي واهي توبة كينا كان بكا هدو تنودوبة ربي سبحانه وتعالى واننو تبدي أكنت أوفاء أولوف بدي أكنت دبتا أولوف وان كيري ربي نجالا أصوف شيطاني إلى بياتي غوتا بكا كان أكنا قد قصدي أكنا كيسيني تي وانا أكنا دبت فتنا جتش أكنا جد بس أواركاز أكاس قد والتيب قدتيب أكنا قد برو سغانتا إني بافتو سغانتا إساباسو كم سغانتا مغرتي أوكي كاسو فتنا كاسو ور ربي توبان تيمين غنما غلغلا والله غرتي شيطاني وانا كنا إساني سبحانه وتعالى وريقمني إن إساني كاو